Yaa Waaqayyo eessan na qalaataa jireenyi kun osoo na gube ollaan qoondumtuu qorqorroo addeessa ani maaluman balleessa. Har'a shan balleessita, boroo shan balleessita, akkamittiin qorqorroo addeessita. Rishaniin qorqorroo addeessuu lafarraa si haa balleessu. Suma wal har'a mana obboleessa koo jaalatamaa fi kabajamaa Hamzaa Jaalalaa jedhamu biraan deemu heda gammadee baay'een gammadee Hamzichoo koo baga gammadde obboleessa koo gammachuu kee baay'ee tokko gammachuu koodha yaa obboleessa koo kabajamaa Hamzaa Jaalalaa koo dhugaa ati Hamzaa Jaalalaa Hamzichoo koo baga gammadde baga gammadde ana obboleettiin kee kabajamtuu fi jaalatamtuu Masii Kabbeen jedhama. Hamzichoo koo gammachuun kee akkatti kinu namacheechee gammachuun kee baay'ee namacheechee yaa ilma boontuu baay'een si gammadee Hamzichoo koo dhugaa dubbachuuf Hamzichoo si gammadee jira baga gammadde. Egaa har'a ijoollee mana Hamzaa Jaalalaa sitti wannan argamuu fi sirriitti dibachuun qaba. Yesoofti sanatti as kenna. Mucaa jaalalaati. Isin maalitti? Dibadhe ka duqeetii ati jibbitu sanii miti la'aani qibaatiin dibadhe Hamzichoo. Atiin jaalattu miti duqeetii. Ani dibadhu daaku duraanuu kinu sooftu inu xiidhaan argitee miti gidee kaan xaragadhaa jettee gorsita xaragadhe kinu wanni tokko hin jiru daakuu miti. Orjinaalidha gammachuu Hamzaa kootii fi sirriitti fuula koo dhiqadhee inni dibadhaa inni daakuun jaalatu. Annaa Hamzichoo baga gammadde. Ati dhugaa ilma jaalalaa ilma kabajaa obboleessa koo jaalatamaa fi kabajamaa baga gammaddee sin jedha. Baga gammadde. Firiin kee dadhabbinni kee dadhabbina keeti keenya firiin keetis immoo firii kootidha firii keenyadha. Hundi keessanuu warreen daawwattoota Hamzaa fi dinqisiisattoota Hamzaa taatan kabajamtoonni hordoftoonni Hamzaa Jaalalaa hundi keessanuu baga gammaddanii baga gammadnin isiniin jedha. Odoo daakuun dibatiin odoo kana chipcha maal jedhani sira chapstikii maal jedhani Hamzaa sitti beekanatti himta booda isa sanis osoo hin dibate mana Hamzaa Jaalalaatti koottati gammachuu keessan ibsadhaan isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan Masii Kabbee Hamzichoo dabalataan baga gammaddee ilma jaalalaan sin jedha obboleessa koo gammachuun koo gammachuu keetii. Egaa Hamzichoo maal asitti maree atoo hin beekta akka ati hojjettu akka ati saba keetiif quuqamtu akka ati biyya keetiif hojjettu akka ati maatii keetiifis obboleewwan keetiifis akka dhaabbattu abdii guddaan sirraa qaba. Egaa mana Hamzichootti argameen jira obboleewwan koo gammachuu isaatiif akkatti findiqa kan godhu akka fandishaa kan ta'u kan na godhe gammachuu Hamzichootti. Maaliif hojjettan mucaa jaalalaati kaa mucaa jaalalaa waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u. Egaa Hamzichoo koo jabaadhu hin jalqabde malee hin xumurre jabaadhu irratti hojjedhu sin jedha. Egaa hordoftoonni fi jaalatamtoonni kabajamtoonni daawwattoonni Hamzaa Jaalalaa kadeessas Hamzaa kan asiin ga'e obboleessa keenya isinidha. Borus immoo
irraa bakka kana ga'e jettanii har'allee akka irraan deebinee isa faana ta'uu qabdanii gargaaruu qabdanii wantuma hundaanuu laayikii godhuudhaan viidiyoo inni gallakkisu laaluudhaan sabskraayibii godhuudhaan wannuma hundaanuu cinaa dhaabachuu qabdan isiniin jedha. Kun dhaamsa kootidha. Egaa isinin jaaladha, isinin kabajaa, hundi keenya walaa gargaarru, wal gargaarruun immoo fedhii keenya osoo hin ta'in giddeetaa keenyas akka ta'e beekuu qabdan dirqama keenya wal cinaa dhaabbachuun egaa bakka gaarii harka wal qabannee akka bakka gaarii waliin geenyu abdii guddaan isinirraa qaba. Amzichoo koo baga gammaddee sin kabajaa dhugaa rabbii wanta gaaris akka hojjettu immoo sittan abdadha. Jabaadhu, waaqayyoon si haa gargaaru. Wanta barbaadde bakka barbaadde hundaayyuu akka geessu abdiin sirraa qaba. Jabaadhu sin jechuun barbaada obboleessa koo. Gargaarii yoo galma ga'u dhugaa rabbii kana arguu caalaa wanti nama gammachiisu tokko hin jiru. Amzaa keenya baay'een si gammadee jira dhugaa rabbii. Ati mooyyuu nama wanta gaarii hojjechuu danda'uudha. Nama gaariidha. Dhugaa nama waan baay'ee saba keetiifis ummata keetiifis biyya keetiifis waan gaarii hojjettee bu'aa buusta jedhee wanta sitti amanuuf dhugaa baay'ee tokko si gammadilleeni. Egaa amzichoo koo gammachuu keetii gammachuun keenya hundaatu gammachuu kee ta'a jechuudha. Baga gammaddee sin jedha dabalataanii. Egaa amzichoo gammachuu kee tirraan aansee injal qabde malee xumurri ganaa waa baay'eetu si eeggata. Duras bu'aa baay'ee keessa dabarteeti kan bakka kana geesse. Wanta gaarii immoo karaa fuulduraatiifis ofii keetiifis maatii keetiifis dura wanta tokko guddina tokko argisiisuun akka kiyyatti yoo ilaalu jalqaba warra keenyarraa jechuudha. Warra keetiifis bu'aa gaarii buuste Wati ofii keetiifis bakka gaarii akka geessuuf saba keetiifis bakka wanta gaarii akka hojjettu abdii guddaan sirraa qaba. Maaliif namni tokko wanta tokko hojjetee bakka tokko hingaa jedhamanii namni itti abdatan akkanumattuu hin beekama jechuudha. Baay'ee wantoonni hojjettu ammumarraa durumarraa ta'e wantoonni hojjettu hunduu wanta gaariidha, wanta fudhatama qabudha. Ati nama saba keetiifis biyya keetiifis lammiiwwan keetiifis nama quuqamtuudha. Dhugaa rabbii baay'een sitti gammadaan hojii keetanillee kanamarra caalaa itti fufiitii hojjedhu sin jechuun barbaada. Egaa daawwattoonni Hamzaatis hordoftoonni Hamzaatis hundi keessanuu dabalataan baga gammadaniin isiniin jedha. Gammachuun isaa gammachuun obboleessa keenya gammachuu keenya waan ta'eef baay'ee tokko waanis gammadeen jira. Isinillee akka gammaddan egaa isinis akka gammaddan abdii guddaa isinirraa qaba. Gammachuun Hamzaa kan hunda keenya ta'an obboleessa keenya immoo nama waan gaarii nama waa baay'ee hojjechuu dandeettii qabuudha. Wantuma hundaanuu bakka wanti inni hojjetu hunduu bakka dhugaa akka ka'umsi isaa baay'ee namatti tola. Ana kara kiyya nama baay'ee isa dinqisiifadha. Hamzichoo jabaadhuti hojjedhu. Baga waaqayyoon immoo xaarii kee lifaatii kee baga firiisaa si argisiisee baga gammaddeessiin jedha. Hundi keenya baga gammannee egaa obboleessi keenya bonii ta'e jennee duubatti irraa deebi'uu hin qabnu. Wantuma hundaanuu gargaaruu kan isin jedha. Iddoodhaan viidiyoo xiqqoo wacatu jira waan